Ashama hordoftoota chaayinaal yooniyoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqaaf galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kanarraa akka barattan shakkii tokko hin qabu. Akkuma yeroo hunda jedhu chaayinaal kanaaf warri haara taatan chaayinaal kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warri chaayinaal kana keessa turtan immoo viidiyicha akka namoota baay'ee bira gahuudhaaf laayikii tuquu keessanii dagatina. Egaa viidiyoo har'a qabadhee dhufeetti darbuudhaaf jecha baay'ee fayyadamaa kan ta'u gorsa shamarraniif dhiyaatedha ta'ee fi shamarran siiran dhaggeeffachuudhaan gorsa kanatti itti fayyadamtan taanan baay'ee itti milkooftu jechaadha jaalala keessanitti. Egaa gorsa har'aatti darbuudhaaf jecha shamarran baay'een yookaan immoo jaalallee isa dhiira gaafa jaalatan yookaan immoo jaalala isaanii keessatti jechuudha. Inni jaalala dura naa qabu san na jalaa hir'atee jira akka duraan isanii miti yookaan immoo yeroo duraan naa kennu san naan kennu baay'ee gadi bu'eera jechuudhaan yeroo komatan baay'ee isaa hin argine jechaadha yeroo kanatti. Egaa gosoota torban amma ani sitti kana seeraan itti fayyadamta taanaan in isaa miti yookaan jaalallee kee amti jaalachaa jiruuti miti dhiirri biraatu akkasii kajeelu gochuu hin dandeecha jechaadha. Gorsa kana seeraan itti fayyadamta taanan jechaadha. Egaa hiriyaan jaalalaa kee yookaan jaalalleen kee yeroo kamiyyuu akka sirraa addan baane yookaan barbaadu ta'e gorsoota kana keessaa inni tokkoffaan jechuudha. Yeroo hunda sammuudhaanis taanan qaama keetiinis taanan nama of ijaare yookaan immoo nama badhaadhina keessa jiru ta'uu qabda jechaadha. Kana jechuun akkamitti of ijaaruu dandeecha jechaadha. Fakkeenyaaf sammuu keetiin baay'ee beektuu ta'uu qabda. Beektuu ta'uudhaaf immoo yeroo hundayyuu kitaabota garaagaraa dubbisuudhaan gara hundaaniyyuu beektuu yoo taate namni sun yeroo hundayyuu si jaallata jechaadha. Sirraayis fakkeenyaaf dhimma dhuunfaa isaatiif yoo kan dhiphatu ta'e jechaadha. Atis waan beektuu taateef gorsa garaagaraa sheeriyuu kan hin qooddaaf ijaa ta'eedhaa fi yeroo hundaa akka jaalallee dhugaa qabutti itti gammadeetu si wajjin jiraata jechaadha. Inni biraa immoo fiizikaalumaaniyyuu jechaadha sochii garaagaraa gochuudhaan yeroo baay'een jedhama mitiire ebiluu koo nyaadhoo gaafa jettee shamarran baay'ee sheeppii kiyyaa fi gaafa jedhan si mudateen beekamaadha. Akkuma sheeppii keetiif baay'ee dhiphattu san qaama keetillee sirriitti jabduu ta'uu qabda jechaadha. Gosoota ispoortii hunda haga danda'amaa ta'e jechaadha hojjechuudhaan qaama keetiif baay'ee dhiphachuu qabda jechaadha. Akkasumas beekumsa sammuu keetiifis baay'ee cimtuu ta'uu qabda jechaadha. Yeroo kana nama hundiyyuu miti jaalallee kee namni alaa dhiirri kamiiniyyuu shamara si hawwa waan taatuuf kana yeroo hundaayyuu irra deddeebiidhaan gochuu qabda jechaadha. Inni lammataan jechaadha yeroo hundaayyuu isaaf hiriyaa ta'uu danda'uu qabda jechaadha. Hiriyaa akkamitti taata jechaadha. Yeroo hundaayyuu fakkeenyaaf namni hirii yookaan jaalalleen kee dhiiraa suni kubbaa miilaa taphachuu jaalachuu danda'a. Geemii garaagaraa manuma keessatti hojjetu kaartaa taphachuu jaalachuu danda'a. Waa'ee siyaasaa haasa'uu jaalachuu danda'a. Wantoota inni jaalatu kana hundayyuu akka inni gammaduuf jechaadha. Akka inni si malee hiriyaa biraa hin barbaanne yeroo hundaayyuu isa wajjin ta'uu qabda jechaadha. Akka hiriyaatti kunuunsa qabda jechaadha. Fakkeenyaaf yaadota garaagaraa siyaasofsiisuu danda'a jechaadha. Nama biraa kan barbaachisu fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa haasa'uudhaaf nama biraa maddii deemu taanan waa'ee kubbaa miilaa haasa'uudhaaf nama biraa maddii deemu taanan yeroo inni sii kennu sun waan baay'ee xiqqaatuuf ati garuu kana hunda walirratti qabatteetuni waa'ee siyaasaas haa ta'u waa'ee kubbaa miilaattis haa ta'u waa'ee hundayyuu akka hiriyaatti wajjin yeroo dabarsite taanan inni hiriyaan biraa isaan barbaachisu jechaadha. Kanaafuu yeroo hunda sammuu isaa keessatti kan dhufu eenyudha si'iifis si qofa jechaadha. Kanaafuu kana gochuun sirraa eegama. Egaa inni sadaffaan immoo jechaadha qoruu qabda jaalallee kee kan yeroo hundayyuu. Qoruu yeroo jedhu fakkeenyaaf yeroo baay'ee wal argitan taanan fakkeenyaaf ganamas bilbilee hedduu akkam nagaa buutee kootu wal arguu qabna gaafa inni siin jedhu cal jetteetu moo fiideetiin hin dhayite iddoo akkanaatiin jira dafii kootu gaafa inni siin jedhu eesh jettee fiidee dhayita ta'uu ta'e namni sun iddoo inni sii qabu baay'ee wanti ta'u jechaadha. Nuffisiisa ta'a yeroo hunda wal argita waan ta'eef yeroo hunda wajjin taphattaa yeroo hunda iddoo garaagaraa deemtee wajjin dabarsita ijaa ta'eef jaalala nuffisiisa akka hin taaneef fakkeenyaaf hojumaayyuu yoo hin qabaatiin ati akka nama biizii ta'ee yookaan immoo dhimma maatiitis akka dhiyaaddu dhimma
hojii garaagaraatiin akka hidhamtee jirtu nama akkanaa ta'uu kee itti agarsiisuu qabda jechaadha. Saniin ta'u taanaan cal jedhee bilbiluma tokkoon wal arguu qabna gaafa inni siin jedhu fiidadha hidha taananii jaalalichi nuffisiisa ta'a jechaadha. Yeroo hunda qaama wal argitee wanti wal argita taanaan baay'ee nuffisiisa ta'a. Inni akka inni sirriitti intiraan jiree si arguudhaaf yeroo hunda hawwaa ta'utti gochuu qabda jechaadha. Kana yoo hin jedhu immoo achumaan badaa siin jedhanis inni kootu gaafa siin jedhata achumaan jettee akka jalaan banne inni gara biraa yaada biraa keessa hin galle garuu yeroo hunda yeroo inni akkana siin jedhu yeroo hundatti dhaquun hin qabdu jechaadha. Inni arfaffaan jechaadha kabajuu qabda jechaadha. Keessattuu yeroo mana jirtu fakkeenyaaf yeroo wajjin adda keessan jirtan baay'ee dhiibbaa qabaachuu danda'a. Akka feetanitti wal bohaarsuu dandeechanii waliyyuu rukutuu dandeechan jechaadha gaafa adda jirtan. Garuu immoo keessattuu hiriyoota isaa maatii isaa wantoota akkanaa wajjin jechaadha yeroo jirtanitti baay'ee isaa kabajuufi qabda. Akkas jennaan immoo gajjadhaa ta'uu keessumaa maddiittis luka dhiqaa jechuu barbaadde osoo hin taane garuu kabaja sirriitti kennuufi qabda jechaadha. Maaliidhaaf bakka idaa isheen tuntiyya jedhee akka inni isatti dhagahamu jechaadha. Keessattuu immoo ilmi dhiiraa kabaja sirriitti barbaada waan ta'eef amaluma keenyan iyyuu jechaadha. Kanaafuu sirriitti kabajuu qabda. Keessattuu maatii isaa biratti hiriyoota isaa hiriyoota wajjin hojiidhaaf wajjin hojjetu ta'uu danda'a. Jarreen akkanaa kana mandiitti sirriitti kabaja kennuufi qabda jechaadha. Isa duraanii caala. Mana keessan taanaan akka barbaadanitti bashaatanii taphatanii wanta barbaadan gochuu hin dandeechan. Walis rukutuu hin dandeechanis hin eeyyameera. Sun garuu yeroo addee keessa hin jirtanii jechaadha. Garuu yeroo maatii isaa hiriyoota isaa hiriyoota wajjin hojjetu taanaan wantoota akkanaa maddiitti sirriitti kabajuu qabda jechaadha. Inni yeroo kana gammachuun isatti dhagahamu hin ibsamu afaanii. Maaliidhaaf isaa akka itti na kabajii hiriyoota koo maddiitti maatii koo biratti akka itti kabajanaaf qabdi waan jedhurraa kan ka'u baay'ee itti gammadee ta'eef inni si malee gara biraa waan akkas wajjin hin jiru jechaadha. Inni shanaffaan jechuudha. Jaalachuu kee sirriitti ibsuufi qabda jechaadha. Jaalalli kee kanaaf jechaadha. Akkanumatti jaalaluma nuffisiisaa akka hin taane yeroo hunda yeroo wal argitan hayi baay'ee akka hin taane sirriitti onni isaa keessatti akka inni si barreessifatuuf jechaadha. Jaalala qabdu sirriitti ibsuufi danda'u qabda jechaadha. Akkamitti ibsinaaf fakkeenya keessattuu shamarran kennaa hin jaalatu jedhamamti. Aatis kenniif bakka inni tokkoffaan kan baay'ee kennaa fakkeenyaaf wanta inni barbaadu jiraachuu danda'a jireenya isaa keessatti. Osoon bar jedha fakkeenyaaf osoon kitaaba ebeeluu jedhu sana argadhee dubbisee baay'ee man gammada jedha. Fakkeenyaaf yeroo haasoftan jechaadha yeruma cal jettanii haasoftan kitaaba ebeeluu jedhu sana osoon argadhee dubbisee ati garuu nama dhugaa isa jaalatu taanaan kitaaba inni barbaadu wantoota sammuu isaa keessatti yeroo baay'ee osoon kan argadhe jedhee inni itti sammuu isaatiin baay'ee dhiphatu yoo ka dandeechu ta'e sooqiitii bakka seenitii fidiitii kennaa godhiif nama sanii. Inni baay'ee isaa gammada yeroo kanatti isaan jaalatti sammuu koo keessa baay'ee deddeebiti isaa namni kun waan jedhu keessa waan galuuf baay'ee sitti gammada jechaadha. Inni nama biraa barbaadurraa hin dhaabataa jechaadha. Kanaafuu irra deddeebiidhaan kennaa yuuda haga dandeecha. Keessattuu wanta sammuu isaa bohaarsuu danda'u wanta yeroo baay'ee kan osoon argadhe jedhee inni itti hawwu yookaan beetu ta'e kennaa san barbaaddee bakka seentee osoo fiddee fi baay'ee itti gammada. Kana yeroo irra deddeebiidhaan gochuudhaaf yaaduu qabda jechaadha. Yeroo kana abadan inni nama biraa yaaduu hin eegalu jechaadha. Inni bakka namni naa kennamti addunyaa kanarratti ishee fi isheedha qofa jedha. Amala waan ta'eef kana haga danda'ame raawwachuudhaaf sochii gochuu qabda jechaadha. Egaa inni jahaffaan jechaadha dadhabbina keetti. Kana keessattuu shamarranii miti dhiirris namni kamiyyuu dadhabbina ofii baasee agarsiisuun barbaadu nama kamittiyyuu jechaadha. Garuu jaalalli kee irra caala namni sitti aanu jiru addunyaa kanarratti waan ta'eef haga dandeechiin dadhabbina keetti agarsiisi. Maaliidhaaf yeroo hunda inni dadhabbina keessan si guutuudhaaf jecha yeroo isaa dheeraa waan si kennuufi jaalalli keessan immoo yeroo kana baay'ee dabalaa deema jechaadha. Kanaafuu dadhabbina keetti agarsiisi. Homa dandeechiyyuu jechaadha. Fakkeenyaaf wanti dandeechu jiraachuu danda'a. Wanta dandeechu sun kana sirriitti danda'a. Garuu kana irratti hanqinni natti jira jettee osoo kan ittiin ta'e inni hanqina keessan guutuudhaaf jecha boqonnaa hin qabu. Keessattuu immoo yeroo dhiiraa shamarran gargaaruudhaaf aarsaa hin kafallee hin jiru kun shakkii tokko illee hin qabu waan ta'eef
kana itti himuu qabda jechaadha. Dadhabina kee itti himuu itti agarsiisuu qabda. Inni dadhabina keessan guutuudhaaf jecha yeroo baay'ee si wajjin dabarsa. Jaalalli inni siif qabu sunillee baay'ee dabalaa deema jechaadha. Kanaadha kana yeroo hundayyuu gochuudhaaf akka inni nama biraa hin yaadne gochuudhaaf kana yoo seeraan fayyadamta ta'e abaddan namni kun si'iin ala nama shamarran biraatu addunyaa kanarra wanna jirtu jedhee hin amanu jechaadha. Baqa siif sii qofa jaalata jechaadha namni kun. Iddoo guddaa kan inni sii kennullee siif sii qofa bichaadhaaf jechaadha. Inni torbaffaa fi inni dhumaa jechaadha. Akka hiriyaan kee nama biraa hin ilaalle yookaan immoo jaalalleen kee nama biraatiif iddoo hin qabaanne gochuu yoo barbaadde shamarran jechaadha. Kunuunsuu qabda. Sirriitti kunuunsuu qabda jechaadha. Keessattuu immoo shamarran uumamumaaniyyuu waa kunuunsuu nama kunuunsuu baay'eetti kennaa qabdu waan ta'eef waan gosa kanarratti jechaadha. Yeroo hunda waa'ee uffannaa isaatiif sirriitti dhiphachuu qabda. Waa'ee nyaata isaatiif yeroo yeroodhaan homoo iddoo tokko illee hin jiraan yeroo yeroodhaan bilbilaan haala uffannaa isaa haala nyaata isaa baqa hin jira miti wanni komfortii isaa kennu jechaadha. Yookaan immoo wanni gammachuu isaa dabalu yookaan akka inni gara biraa shamara biraa hin yaadne wantoota godhan keessaa kun sirriitti baay'ee barbaachisaadha. Gizee kunuunsa itti baay'istu immoo namni kun eedaa jedhama. Gammachuun isatti dhagahamu gammachuu addaati. Baqa namni addunyaa kanarratti qabu ishee fi isheedha jedhee qofa akka inni yaadu gochuudhaaf sirriitti kunuunsi haga danda'ameen. Uffannaan kun sirraan bareeddi jechuun hin dandeecha. Osoo uffannaa kanarra kana uffattee jiraatte jechuun hin dandeecha. Kun baay'ee sirraa bareeddi jechuun hin dandeecha. Wantoota akkanaa yeroo hunda hin guuta taanan jechaadha. Namni kun namni naa yaadu hin jira kennaan koo hin jira jedhee akka yaadu waan guutuufi yeroo hundayyuu wantoota akkanaa hin guuta taanan namni kun shakkii tokko malee si'i gargar hin ba'u si'i irrattis nama biraa hin yaadu jechaadha. Jireenya isaa keessatti kennaa addaa akka taateef amanii fudhata waan ta'eef jecha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri shamarranii kana tiippii fudhachuudhaan seeraan itti fayyadamtanii jaalalleen keessan sammuun isaa gara biraa akka hin yaadne yookaan shamara hawwattuu ta'uudhaaf kan akka itti gargaaramta shakkii tokko hin qabu. Hangam viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u hordoftoota chaayinaalii kana. Akkuma yeroo hundi jedhu chaayinaalii kanaaf warri haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon kun immoo akka namoota baay'ee maddii gahuudhaaf laayikii tuquudhaan nu jajjabeessa jechuun barbaada hordoftoota chaayinaalii kana. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay'ee bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jedha. Ciao.